بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسم أردفتنا من تبرع تمجدنا لكسن وجزرات تاني سنين جرا غيار راس سنتري بينجرا الحمد لله. إذا غيار راس واي غا كتالا مفا غافي غدا كيسا إذا بولتين كينيا توكو سعودي عربية را كانغال توكو نجرتي إسين اللي كنو كارغو يرون غربية فرد ديغالي kiiloo 23 irratti riyaala 500 kaffalchiisanii namoonni gara biyya yeroo galtanu tukaarguudhaan ergattanii baay'ee bareedaadha dursitanii jechuu jirti. Dhaamsas immoo akkuma armaan gadiitti akka dhaggeeffattan abdiin qaba. Egaa namoonni gara biyya galtanu dura dursitanii wanni isin beekuu qabdan waan akkasiiti. Egaa akka waan garaagaraatiin hin nyaatamne isiniin jedhame viidiyoo dhuma isii dhaggeeffadhaa isiniin jedhame kanas. Nasiimate amma yoonaatti qarshii akkuma fudhee dhufetti akkuma sibilaaltan kana qarshii achitti dalagadde seerumaanii fudhee dhufe kaanis jijjiirradhe kaanis immoo kun akkuma harkaan qaba. Maashaallah. Wanti tokkotu narra hin gahin jechuudha. Kanaafuu yeroo achi dhuftanu kan kaargoodhaan ergachuu wayyamoo xayyaara fudhatanii dhufuu wayyaa kan jedhu irratti kaargoo irratti qarshiin isaa gadi bu'aadha. Garuu xayyaara irratti ani kan hin kaffalee baay'ee waan isin ajaa'ibu shaanxaa lama shaanxaa sadaffaa xiqqoodha. Na qarshii baay'een itti kaffale. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa obboleettiin keenya kun akkasiin jedhaartu dhagaa jirtanii shaantaa xiqqoo irratti birrii kaffalchiisanii egaa birrii sillee kunuu nagaadhaan qabattee riyaala Saawudii barbaadanii illee barkaa qabdi. Sakaan illee oofeetti fudhattee biyya isiitti galtee gaafa kaan illee nama beekumsaa wajjin inni dhuftee sharafachuu ni dandeessi Finfinneetti. Kaanis immoo kunoo sharatanii fi itti kennanii akkasitti isiin illee nagaadhaan bira geessee akkasitti bira jirti jechuudha. Egaa nama haga meeqaa simatee jira. Isiin duraas kutaa duraa keessatti dhalattuu Wallaggaa tokko kanan isiniif dhiyeessin yaadattu. Iseen kunis immoo akkasuma kunoo haala kanaan maashaallah simannaa godhanii fi dhaqanii fuuchuu jiru jechaadha. Rabbiin jararraa jaallatu. Egaa viidiyoon kun iyyuu waan nama sodaachisu miti. Viidiyoonuma kana ilaaltanii iyyuu akka amantanu abdiin qabaa jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii chaanal Obsaati kunoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Daawwattoota keenya kabajamoo har'aas nama biyya alaatii dhufaa jiru tokko simachuuf deemna. Obboleettii teenya takka isiillee biyyuma Saawudii Arabiyaa dhufaa jirti. Isii simachuuf deemaa jirra. Viidiyoo dheengaddaa irratti namoota hedduutu daawwate yaada babbareedaa naaf kennitanii dhugaa dubbachuuf yaada hedduu garte viidiyoo kan isiniif hojjedhuuf hamilee namatti horuu nama jajjabeessuu naaf kennitanii kunoo kanaan isinirraa barbaada. Garuu laayikii godhaa viidiyoon akkuma isin bira gahe isin gala maaliif nama tokko gartee kan isiniin gargaaraa isin cinaan dhaabbadhaa jiru tokkoof laayikii yoo gootan wanni isin kafalchiisu hin jiru. Laayikii godhuudhaaf kafaltii hin kafaltan. Maaliif maal laayikii hin goone koo naaf hin galoon walumaan laallame. Daawwattoota keenya kabajamoo eerpoortiin keenya gaa kunoo kana fakkaata. Eerpoortiin keenya gaa intarnaashinaali gaa akkuma beekamu Addis Ababaa Boolee intarnaashinaaliin akka Afrikaatti tokkoffaadha. Meela laawumanni fakkaatu. Egaa kun haala kanaan simannaa godhanii fi kanallee kun ofiisaatiif shaantaa baatee kanatti gashaa biyyaa jechaadha maashaallah. Egaa rakkoon biraa wanti isin qunnamuu hattuu kana jedhaa hin baraaramtuu jechaadha. Biasan baate jira. Daawwattoota keenya kabajamoo obboleettiin keenya gaafa dhuftee jirtu kun akkuma argitan amma gara manaa deemna. Kaargoo warri gartee akkamitti kaargoo ergannaa akkasuma kiiloo meeqa xayyaaraan nu baachuu danda'a warri jettan mana taa'ee sirriitti waan jira sirriitti himaa turtiin keessan ammallee nama waliin haa ta'u. Daawwattoota keenya kabajamoo jiddumaan mee kun egaa fuuldura eerpoortii Boolee intarnaashinaali. Kanallee hanga karaa yaanumee walumaan daawwanna. Hangam turraa isarraa Maashaallah
تبارك الرحمن أرجتني بيك يوم فكرت كوني بي أربعة مال تؤدته أوروبا مال تؤدته بليتين كينيا تكا بيا دبي الراكاتي كم بيا دفته مالكا درهم كم تربا كان بيا دبي نينجي جيرا دجته ورغرته ايربورتي دورات جيرون ناجي جيرا جته تكنيته إسانيس مالكا 4G دي كنني في توراني وبليتي كينيا سان وايسي فيديو دبرت إرادو بديتين توري ركون أكسي أكسي نرنجينف نابل بلا يرو دفتان ورغرته ماتي سنسمتو نمي سنسمتو ورين كامنه نابل بلا جيل كوفسكي يسنيف متن سيتين توري أكسيت جاوب بليتين تنيتون لين هاردا لكوفسانا نمتن سيساني نابل بلودان دفته نجيان غانو برجع سيجرتي ميشان لغا كابتتي دفته جرتي ميغا ميشا كارغون فيدتشو ويمو طيار ما يرو دفان إفوجي فدتشو تويا كان اللي وان سنتهم توتجرا أكسوما حالا كميتي دفتي ركون الرجع وجرا كان اللي سنف إفسيتي ميغا ميو بليتي تينيا دران درسي بغير نجيا ربين سفيدي مي مالتو سرجه يرو أشرا كاتي دفتو ركون سمودته هو جرا طيارة هو ميشا يرو فيدتان كارغون فيدتشو ويمو إفوجين فدتني دفوتو ويا مي كان اللي داوتو تكنياف أكغرتي برمسو مرة فدتني بيجتشو وروتن بيني تجرا وانتف ور بيكو جرا غير وروتن بينف بيكم ستها الرابرتن جتشو وروتن هدون مغافة غافي كنا مي وانجرا غغبابسيتي هميش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني كانني وفصا وجنين والبري كان أنا كنت ودين بيك نتوريو لاين رتي يروني مجاسنا كسكسي تنياتن كان جدين سين اللي إمبيك تجا چارا سينغاف درا اللي إمبيك تجا روندون بيكانو چول توكوس أكسوما دبي راغالتي دينا بري بيا دبي درهاما كوما توربا 4G di itti kennanii jechaadha akkasitti birrii 1000 kasaarte jechuudha isillee kan nagee boolee keessaa fuudhee isaadha jechuudha waan akkasiitiif isin saaxilaa jechuudha gaa nama hin beeknetti siqachuuni isin nama dhufeenaa fuudhuu jettanii itti bilbilattaniin ala nama tokkotti birrii nan qabaa hin qabu waan takka akkan dubbanne isiniin jechuu barbaada isin gaafa asirraa kabuu barbaadanii gaafa gara biyyaatti deebuu yaada qabdanu dursitanii utuu asiin ka'iin guyyaa 2 guyyaa 1 dura obsaa obboleessa keenya kanatti dawwaltanii lakkoofsa kun akkuma iskiriinii irratti argamu itti dawwaltanii gara biyyaan dhufaa jiraatee dhuftee achiin hafuutaa jettanii itti dubbachuu dandeessu jechaadha egaa viidiyoon saayyuu maashaallah namoonni baay'ee irraa hubattu jedheen abdii qaba. dabarsinaan argeetini anis galuuf yaada waan ta'eef qarshiillee akkuma mucaa sanaan ofirkaan qaba jijjiirrachuudhaaf namni siif hin jijjiira jedhee na sossobuu danda'a waan hedduutu jira jedhee yaadeen isaa wajjin wal argee ergan buufata xayyaaraarraa inni dhufee na simate wanta hundumaayyuu wanti hundinuu akka inni naaf mijatee akka gaariitti jira qarshii kollee jijjiirradhe wanti hundinuyyuu nama beekumsaatii wajjiniin jechuun amma inni waan hundaayyuu bakka bu'eeti waan hundaa isiniif gochuu danda'a akka kootti anamma obboleessa koo caala obboleessi koo dhufee na simateeyyuu amma inni naaf cinqame yookaan amma inni bakka sanattis akka namoonni na nyaanneef naaf cinqamaa ture jazaa rabbiin isaaf haa kaffalu asumarraani kanaafuu achirrattis kan kaargoodhaan ergachuu wayyamoo xayyaara fudhatanii dhufuu wayyaa kan jedhu irratti kaargoo irratti qarshiin isaa gadi bu'aadha garuu xayyaara irratti ani kan hin kaffalee baay'ee waan isin ajaa'ibu shaanxaa 2 shaanxaa sadaffaa xiqqoodha na qarshii baay'een itti kaffale. Meeqa kaffalte isa kaartoonii kana meeqa kaffalte shaanxaa waliin? Erga keessa seenee booddeedha. Kanaafuu erga keessa seenee booddee dirqama kee ati yoo barbaadde gatimee dirqama kee kaffaltanaan jedhan. Maaliin as sabattanii akkamitti akkas ta'e yeroo jedhuuni kiiloon 23 qarshii 500 akka ta'e natti himan riyaala 500 kiiloo 23 tu riyaala 500 kanaafuu kiiloon kee ammana dirqama kaffaluu qabda kan siif darbuu qabu kiiloo ammana qofa kiiloo 26 qofa fudhattee deemuu dandeessa sararraa walitti kan hafee itti kaffaluun dirqama keetii naan jedhe kanaafuu dirqama natti taanaan qarshii kanatti kaffalee jechuudha. Ituu garuu kaargoon ergadhee raadhee qarshii 500 caalaa hin ergadhu.
Kanaafuu daawwattoota keenya kabajamoo warri gartee biyya galtan meeshaa hedduu qabaatan meeshaa gara kaargootiin ergitanii isinillee dura galuu dandeessan. Yookiin yoo gartee namni keessan as jiraate maqaa qubee tokko ka paaspoortii irra yookiin mattaawaqaa irra jiru osoo qubee tokko hin dogongoriin maqaa nama sanii itti guutanii achiin namni san dhaqee fuudhuu danda'a. Garuu rakkoo guddaa jira kaargoo yoo qubeen tokko dogongorame namni san dhaqee fuudhuu hin danda'u. Kanaafuu qubeellee kan dogongorre maqaa akkuma gartee mattaawaqaa irra jiru yookiin paaspoortii nama itti ergitan irra jiru itti erguu qabdanii jechuudha. Isinii galee yoo gartee dogongora ta'e isin achi kaatanii dhuftanii jirta waan ta'eef namni isinii cinqamee isiniif sirreessu hin jiru. Kanallee akka hin dogongorreen isiniin jira. Meeshaa gartee xayyaaraadhaan ifa wajjin qabdanii warri meeshaa hedduu fiddan kana dhiisa. Kun obboleettii keenya kana meeqa kafalchiisan kiiloo 23 irratti riyaala 500 jechuudha. Meeshaa baay'ee qabdi ture akkasitti birrii guddaa irraa fudhatanii jechuudha. Karaa kanaanis akka hin miidhamneen isin jechuu barbaada. Ayyiin egaa kanaafuu isinis qarshii keessanis akka hin nyaatamnee fi of eeggannoo guddaa kan isin gochuu qabdanu achi keessaa yeroon gadi ba'u namoonni baay'een sii jijjiirraa nutu sii jijjiira naan jechaa turanii garuu gadi ba'eetini namoota nama gaarii nama beekamurraa akka jiran hin nyaannetti illee akka haala naa ta'uun illee isa kaan jijjiiradhee qarshii koos immoo isaan hin jijjiiratin isa firkaan qaba isa waan bitachuu barbaades immoo jijjiiradheetiin jira. Kanaafuu carraa kanatti fayyadamaa kun carraadha namni hin nyaatamin mana kee ga'uun kaan qarshiidhaaf illee jedhee lubbuu keellee balleessuu danda'a qarshii keellee dhabdee lubbuu keellee dhabuu dandeessa. Kanaafuu akkasittitu fayyadamtanii baay'ee natti tolaa gala beeknu namni nutti fayyadamuu danda'a waan ta'eef waan waggaa meeqa hojjenne dhabuu keenyaaf ati immoo akka obboleessa keenyaatti bakka keenya buutee nu quuqamuu keetii fi galata kee rabbiin siifaa kaffalu jazaa kee rabbiin siifaa kaffaluun siin jedha. Tole galata irraa fi mi'aati gaa maalleen qabattee dhuftellee maallaqa guddaadha. Namoonni tokko tokko boolee keessatti yeroo biyya gabbuute dirqamaan si fattashanii maallaqa meeqa qabde si jijjiiruu qabne siin jaanii waan jaamuutu jira. Mee waan kana akkam jettee ibsita? Wanta akkas jedhu hin jiru. Jalqaba irratti qarshii akka hin qabu ani muudhiifnaanii qarshii jijjiiramuu ni qabdaa jedhaniituma seeftiidhumaan na gaafatanii haala jiru ani immoo hin qabu jedheetiin kanan bira dabarfadhe. Maaliif qarshii kanallee qaba nan jijjiirradhatuun jedhee qarshii kana nan baasa ta'e namoonni biraallee kan na hordofan jiraachuu ni danda'u. Namoota abbaa tokko hordofsiisaa beeki. Qarshii kana gadi baasee tokko jijjiirrachuuf jedheen 4-5 ol baasuu danda'a. Inni dhaabbatu kun immoo tarii laata nama biraa irratti waan akkasii firkaa qabdi jedhee namatti na dabarsuu danda'a. Kanaafuu achi keessatti ati jirta jedhee waan hin si abdadhee fi kan abdatan rabbi gaditti immoo si'i na simatta jedhee waan hin jedhee jiruu fi qarshii kollee baasee jirratti agarsiisuu hin feene akkuma hin qabadheettiin dhufee si arge. Tole gaariidha. Maatii isin simatu hin qabne obboleessa obboleettii finfinnee keessaa hin qabne walumaa galatti nama isin simatu warra hin qabne lakkoofsi kiyya kanuma. Iskiriin irra jiru kana duwwaa 9-14-94-76 kanaan naa bilbiltanii dhufee reepoortii irraa isin simadhee fuudhee mana kiyya isin fida yoo barbaadan yoo gartee ammoo lakkii algaa akka nu qabdu barbaannaa warri jettan warri gartee biyyoota alaa akka Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, UK irraa warri dhuftan isiniif qabuullee ni danda'a warri gartee maatii hedduu wajji dhuftan jechuudha warra saniif illee qabuu ni danda'a garuu nuti ammaaf itti qophaawaa jirra manallee warroota gartee biyyoota alaatii dhufu hedduu waan bilbilaa jiraniif amma mana ofii keenyaaf jechuu qopheessaa jirra jechuu isinii galee kana warroota ammoo biyya arabaatii gad dhufaa jiru kana warra shamarraatis qobatti mana qopheessinaaf warra dhiiraatis qobatti mana qopheessinaaf jechuu warroonni hedduun dhiiraaf shamarra wal keessa miixanii wal keessa bultanii jettanii gaafii na gaafatan viidiyoo dabra keessatti lakki wanni akkasii hin jiru. Akkamitti ta'a shari'aan hin ayyamu dubartiin takka mana dhiirri keessa jiru tokko keessa bulu shari'aan hin ayyamu jechuudha. Annami islaamaati kana nama waan akkanaallee godhuu miti ni yeroo dhuftan obboleeyyiin keenya kun obboleeyyiin keenya isin himuu dandeessi haalaas jiru dhalaa jira kan shamarranii jechuudha. Firootuma kiyya jechuudha. Isaantu jira isaantu wajji bula rakkoon tokko isin irra hin jiraatu jechuudha gisee as dhuftanitti waan gartee akkasitti isin rakkisaan kunillee addatti jira jechuudha kan dhiiraatis kan shamarraatis. Kanaafuu wanna kanallee isin yaachisini yeroo gartee achirraa ka'uun keessan guyyaa 2 guyyaa 3 duratti akka itti qophoonee isin eeynuuf
nuuf bilbilaan isiniin ja'a warra biyya arabaa qofaan garuu warroota gartee biyyoota alaa Awurooppaa Ameerikaa Kanadaa biyyoota adda addaa warri jirtan nu bilbiluu dandeessan dhufnee isin simannaa Finfinnee yoo daawwachuu barbaadaniis akkasuma gartee makiinaa isinii qabnee biyya keessanitti isin galchuu barbaadaniis bashannanaaf warri dhuftaniis warri gartee biyya Finfinnee keessa hin beeknes kana hunda isin cinaa jirra jechuu isin gargaaruudhaaf qophiidha. Maaliif namni keenya gartee Finfinnee keessatti akka hin nyaadhamne hin hatamne hin miidhamne jechuudha. Kana maatiin keenya fagoo jira maatii keenyarra nama akkeessa beeku akkuma inni jedhu yoo algaasinii qabuus ta'e yoo mana isaas immoo isin fiduus ta'e shamarran ni jiran warri shamarranii isaan amma shamarroota wajjin hin bula wanti tokkollee akka isinirra hin geenye hubadhaati. Alhamdulillah wanti hundinuu gaariidha. Dhaamsa isinii dhaamu kanaadha. Kottaatii yeroo dhuftan rakkinni tokko isinirra hin ga'ini oromummaadhaaf jedheeti malee inni qarshiidhaaf jedheeti miti. Akkasii obboleewwan kiyya viidiyoon obsaa teknoo waraabe kan kutaa lammaffaa obboleettii keenya kana fakkaataan isiniin jedha isinis immoo akka warra hubattan abdiin qaba. Egaa yeroo gara biyyaa dhuftanu lakkoofsa kanaan naa dawwalaa isiniin jedhe ammas immoo utuu gara halkan walakkaa dhufuu dhiiftanii gara halkan keessa haga sa'a 4 sa'a 2 guyyaa waan akkasiitu achirraa kaatanii baay'ee tokko gaariidha. Maaliif halkan namni rafaa makiinaa hin argatamu waan ta'eef gara halkanii walakkaatu dhufuu dhiiftanii baay'ee gaariidha dhaamsa isaati kuni. Egaa namoonni gara biyyaa yeroo galtanuu obboleessa keenya kana akka karaa isaatiin galtanuu dhaamsa kootii egaa namuma ofii beekanu itti waa himu waan ta'eedhaaf isinis immoo akka duuriyeedhaan hin nyaatamne waan isin waggaa meeqa mana arabaa keessatti dhiiga keessan itti fixattanii biyya koo galeetan waan tokko banadhee waan tokko hojjetadhee ittiin jiraadhaa jettanii waan isin harkatti qabattanii gara biyyaatti hin galtanuu duuriyyeen lafumaa ol ka'ee kan taabii tokko malee waan isin itti dafqitan kan yeroo isin hirkaa fudhatu baay'ee garaa nama gubaa isin warra jalaa fudhatame miti isa viidiyoo sana ilaalu iyyuu kan mucaan kun akkana taate yeroo dhaga'amu baay'ee qalbiin nama cabaan isiniin jedha. Egaa kanaaf iyyuu isinis immoo rakkoo kana jala akka baraaramtanuuf obboleessi keenya kun waan hojii kana jalqabee jiruuf isinis immoo akka karaa isaatiin galtanuu kaargoo akkamitti akka ergattanuu yeroo gara madaamiin keessan illee tuu maallaqa isiniin kennin yoo isinis hin gashuudhaa jette keessattuu warri qaamaa qabdan akka tuu maallaqa keessan hin fudhatiin biraan deemne gaafa biyya galtan akka isiniin kennine beekadhaa isiniin jechuu jira. Egaa namoonni waan akkasii hubannoo hin qabaanne namoonni yuutuubii hordoftan illee egaa hubannoo kanaa ni qabdu namootan yookaan bilbila afaan qabne rakkoo akkasii isaan saaxiluu danda'a akka waliif sheerii illee gootanii keessaan illee walitti himtanuu kabajaan isin gaafadha. Barnoonni kiyya ergaan kiyya guyyaarraa qabadhee dhufe kana fakkaata isinis immoo viidiyoo kan koo kana laayikii gochuun dagatina sheerii godhaatii hiriyoottan keessan bira akka ga'u godhaa namni hedduun akka viidiyoo kana argee irraa fayyadamu jechaadha. Sabni keenya biyya garaagaraa keessa nama hedduutu jira waan ta'eef jechuudha. Egaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.